wanni keessa jiru boolla haa ta'u mana adda hin beenne wanni dubbataa dhiisii wanni shokossaallee jiru bakka jiru san keessa yoo miila fuudhee harkaan hiixatee qaqqabu kutaa xiqqaa wayitii tontoommatee dhadha'ee ilaalee siidaa isaa dhiisii rukuttaa biraatu liqimsee hambisuu hundee kutaa sanii keessa hiixatee qaqqabee naanna'ee dhufee waa harkaan qabee balbala cufantaa sibiilaatii ammallee yoo qaqqabu sibiilli baxxeen waa irra kaayuudhaaf tolu wayii walakkaa kutaa sanii irra jira. Harkaan qabee ilaalee naanna'ee ammallee mareetti deebi'ee ka'ee cal'iseetuma of duuba luka mirgaa fuudhee tabitaatiin utuu itti deebi'aa jiru waa dhiitee malumaan gad jedhee waan san harkaan qabee ol fuudhe dhajaawee jarikaanii afaan muraa fincaaniif irra ta'an ta'uu beekee gara balbalaa garsiisee deebi'ee taa'ee dukkana itti isa darbanii lixan san keessa hagam akka ture hin beeku garuu sa'a 12 gad akka hin taane bikkaa xiqqoo jedhee sagalee wayii dhaga'ee. Miila namaa ka deemu yookiin socho'u kotteen sun waa ibsataa gara balbalaas dhufee balbala kutaa sanii gahee cufantaa sibiilaa san walakkaa irratti qaawwa xiqqoo wayii banee utuu homaa hin dubbatin sibiila baxxee san irra waa kaayee gad deebisee cufee yoo kotteen sun lixu hin dhagayamaa dhaqee waan san hiixatee harkaan tuqee hin fuudhee qaqqabee ilaale nyaata laastikiin kaayameeru waan buddeenallee fakkaatu wayiitii fuudhee ulate itti onte. Beela'eera lubbuun ammoo fuudhuufii diddee bakka fuudhetti ofirraa deebisee dhiisee ammallee haguma qara turanii deebi'an kotteen amma dhufe akkuma yoo duraa hiixatee utuma waa kaa'aa jiru ka dura inni achitti deebise qaarisee ka biraa kaayee lixee amma akka yeroo duraatii miti beela'eera dadhabeerallee nyaata amma kaayame ammoo bakkuma san dhaabatee irraa kukkutatee kaafee jarikaanii sanitti darbee deebi'ee taa'ee dukkana keessatti ejjiin barbaadamtu. Sammuun namaa waan ijji ifaa keessatti mul'isuu maltu namatti agarsiisuu danda'a. Akkaataa qabama isaa, waa'ee maatii isaa, sababa isa qabaniif, waa'ee barumsa isaa akka eebbifamuudhaaf deemu, waan dafiin itti himuuf ture, barnoota isaa waan keessa tare mari'aadha. Marumarra immoo ka sammuu isaa keessatti qillisu waa'ee daa'ima isaati. Yoo isa waliin taphatu gaafii fi qaaqa isaa fa'a. Utuma kana mara yaadu ammallee waan shokossu dhagahee yaada keessaa deebi'ee kottee namaati. Kotteen sun amma akka duraa tokkoo miti gongommiin sagalee illee dhagayamaa kotteen sun dhiyaataa dhufee balbala kutaa inni jiru gahee balbalti banamee baatiriin kutaa keessa ol ifee namni ibsaa harkaa qabu sun ol seenee kutaa san keessa hundaa haga hundaa eega ibseen booda dubbatee onaguu jedhe qoonqii nama sodaachisu yookiin immoo nama sodaachisuu barbaadu damboobaa kinniisoo hin dubbanne ibsaa isatti qabame jalaan yookiin gubba'an nama san laaluu yaalee fuula dhiisii miila nama saniitu arguu hin dandeenye ka'e. Jedhe namni sun akkuma ibsaa fuula isaatti qabetti ol ka'e bira dhaqee uffata isaa qabee harkisaa gara balbalaatiin qajeelee bakka jiru san keessaa yoo gadi hin bahan lafti dukkanaa ala akka hin taane hin beeksisaa lafti ammoo halkana taatu guyyaa adda hin beenne namtichi akkuma uffata isaa qabetti harkisaa qajeeleen kooriidara wayii jidduu haga takka deemanii kutaa wayii seenan kutaan xiqqoo hin dhiphataa ibsaan kutaa san keessa jiru. Hanga ifaa namni uffata loltuutiin jiru ka gullateeru ka fuulaan balbala laalee barcuma afaan balbalaa jiru irra taa'u wayii isaan ol seennaan qajeelee taa'ee fuulli guutuun guutuutti mul'atu barcumaalee lamaa wayii ammoo nama san afoo jiran minjaala kutaa san keessa jiru irraa wanni mul'atu gongaa silkii gurraacha wayii qofaa minjaala duuballee barcumaan tokkichi wayii ni mul'ata. Namni fidee kutaa san isa seensise akka taa'u itti himee xarapheezaa san duuba taree taa'e isallee mataan haguugguudha uffata loltuutiin jira damboobaan nama sanitti fuulaan garagalee taa'eeru daarayee shookalleera uffata qofaan jira lutti qullaadha. Hennaa kutaa sanitti isa darban wanni irratti hambisanii yoo jiraate uffata ofirraa qabu san qofaa kophee qabattu ofii sa'aatii qofa otoo hin taane qubee qubaallee irratti hambifne namtichi hennaa isaan seenan kutaa san keessa ture eega seenanii isuma laalaa takkitti mil'atee abaa akkamii agarte laata midhaasii ilaali jedhe garaa isaa keessatti xarraa fi baaxiin kutaa sanii siidaadha laftillee walumaa galatti kutaan sun qulqullina hin qabu hin daara'eera akkuma damboobaa hin dubbatu. Daaraa uffateeru san keessaan nama isa keessa jiru cal'isee ilaala nama sodaachisa dukkana keessa ture caalaa ifaan kutaa kanaa isa sodaachisee utuu hin turin ammallee namni biraa seene ka minjaala duuba taa'eeru nama ol seene jalaa ka'ee dhufee barcuma damboobaa dalga jiru irra taa'e akka kaawwanii gullatee hin jiru keeppii mataa qaba ijji aga wayii gegeetti uffata ammoo ka siviiliitiin jira qaamaan qal'inatti daba ye'oonag falaasfaa jedhe damboobaa of dalgatti ilaalaa jalaa hin dubbanne hin dubbattu jedheen ima cal'ise siin jedhaa bar hin boonaartaa jedhee itti ciniinnate lakkee wanni boonuuf hin jiru jedhe damboobaan
tichar kenna jennee faaruu waliin si haamnu barbaaddeere jedheen amma dubbii haa gabaabsinu. Waan atis taatee fi waayiloonni kee itti jiran rifeensa mataa irraa haga qeensa miilaatti harkaa qabna. Wanni nu jalaa dhokate hin jiru. Hin dhossa jettus hin dandeettu. Ati eenyu ka jedhu miti ka barbaannu. Abaa'oo seeraan ala ta'e ka mootummaan akka shororkeessitutti labsetti maaliif miseensomtee kaayyoo isaa deemsiftaadha. Maandhee abaa'oo meeqa akka ijaartee fi horii meeqa walitti qabdee akka gumaachitee fi namoota waliin hariiroo godhaa turte kasirraa feenu. Egaa kana adda baasii lafa kaa'i. Jedhee ija fufurdaasan taan caalaa babaasee kuuwwan lamaan homaa hin dubbatan. Wanni amma naan jettan kun tokkollee kiyyaa miti. An waan abaa'ootti miseensomee hojjedheen qabu. Jedhee namni isa amanu akka hin jirre beekullee. Abaa'oo beektaa haga namni kamuu beekuun beeka. Amma nuumoo of sobaarta jedhe soba kolfaa ofiillee isinillee waan sobuuf hin qabu jedhe barsiisichi. Namni akka keetitti barattoota mootummaa irratti kakaasu miseensa abaa'oo hin taane isaaf hin hojjanne yoo jedhu namni isa amanu akka hin jirre wallaaluun isaa nama gaddisiisa jedhe. An dhugaa jiru dubbadhe malee akka namni amanuufii miti jedhe. Amma naasuu fi aariin illee irraa baddeerti abdii kutachutu irraa mul'ataa harka maratee taa'a. Mana barnootaa keessatti maal barsiisaa turte jedhe ammallee. Waan barsiisan tokko mana barnootaa keessatti barsiisuu malu maal fa'a waan barsiisan kamuu barsiisu jedhe ammallee. Tole waa'ee abaa'oo itti deebina. Ciigoo fi sheekoo fakkeessee barattoota kakaasaa ka ture eenyu yoo siin jedhan maal jedha. Saree fi yayyii jettee ka barattoota ittiin dammassuudhaaf dhamaa turte eenyuun fa'a. Yayyiin eenyu sareenoo gooftaa ka jettuunoo ammas qottoo fi muka qottoo jettee ka barsiifte hoo. Qottoon eenyu mukneen raammuun galaana keessa deemee isin sodaachisee hookam. Ati kaawwan afaan Oromoo barsiisu fakkeessitee barattoota akka abaa'oo ta'an qaru dabballeen abaa'oodhaa abaa'oof hin hojjanne yoo jette kasii amanu hin jiru. Nuttis hojiin baay'isin ofittis garaan jabaatin waan dalagaa turte tokko tokkoon lafa kaa'i. Cidhaa nyaara guuree quba itti mirmirsee hin yaade damboobaan maal namicha sanitti ba hin yaade damboobaa kiyya anaan kana jechuu dandeetta. Warra waanuma an jedhetu sirriidha jedhuun kana jechuu dandeettaa. Karuufu jetteen yaadatee jechichi gurra isaa irratti qillisee waan biraa ka jara saniin jedhu hin agarree waanuma gaafa suruufoon jedhe deebisee namticha sanitti dubbatee. An wanni isinitti himu yoo jiraate afaan Oromoo barsiiseera. Sanii achi wanni hojjedhe hin jiru. Inni jennaan ka isa afoo taa'u lafaa ol utaalee bitaa mirgaa dhabanaasaa gamba itti godhee lafti marteenii barcuma irra taa'u irraa daaqee hin turre. Namtichi gaafii isa gaafataa ture funyaan itti bunnaan jarri uffata loltuutiin jiran sun bitaa mirga qabanii bayaniin. Na hin darbina hin du'a asirraa kufee nafu rabbi sodaadhaa hinaafu jedhee utuu inni warwaatu gamoo dheeraa wayii irraa darbinaan lafaa ol utaalee of yaa rabbi jedhee bitaa mirga mil'atee eessa jira dukkanuma keessa ture. Kaumaa itti mul'anne san keessa amma harka mirgaa ka miidhamee ceekuu bitaa irra kaayatee ganaa harka bitaatiin ciqilee qabatee kuma ture sanitti ol jedhee taa'ee torban dura gaafa an afaan Oromoo barsiisu malee waan hojjedheen qabu jedhee qabanii baaniin san namoota uffata poolisaatiin jiran sanniin keessaa tokkoo fi ka gaafii isa gaafataa ture sun kutaa meeshaaleen toorchii ka garagaraa jiru wayii seensisanii shabbeena goommaa qabatanii sodaachisuu jalqaban. Utuu agartu gamoo irraa si darbina yoo barbaachisaa ta'e ammoo lubbuu teetitti taphanna. Utuu lubbuun jirtu qonnee boolla si kenna yookiinis sin ajjeefnu akkan duune akkan jiraanne si goona. HIV'n beektaami dhiiga isaatiin si waraannee akka hin duunee fi nagaan hin jiraanne si taasifna. Garuu utuu kun martiin ta'in murteeffadhu jedhaniin haga kanaa fi ka biraa hedduu jedhaniin illee hin dubbanne silaallee maal dubbataa waan hojjete dubbatullee ka isa dhaga'ee hin jiru. Haana dhiisaniif jedhee waan hin hojjanne hojjedhe jedhaa waan hin hojjanne hojjedhe jedhee eenyuun fa'a waliin hojjette yoo jedhan eenyuun hima waa himnaan ammoo inni biraa faana dhufuun hin hafu. Wanni ani kun soba ta'uu yoo hubatan ammoo dhugaallee dubbannaan an amanan ka jedhu saniin dura yaadaa ture hin dubbattuu jedhe warra bitaa mirga isaa dhadhaabbatan keessaa tokko. An dhugaa jiru isinitti himaa jira barsiisuun alatti waan dalage takka illee hin qabu. Inni jennaan harka isaa lamaan duubatti hidhanii eenyu waliin hariiroo akka qabdu himtu jedhanii shabbeenuu jalqaban. Dhima ciniinnate maayiirra tumaan harkatti laafnaan sin ajjeefnu akkanuma sitti taphanna jedhaa kutaa keessaa baasanitti darbanii biraa lixan. Bakkuma taa'e sanitti tumaa gaafasii fi waan eebjuu keessaa utaalee yaadaa ture. Eebjuu biraa eebjuu san yaadatee aaree deebi'ee seeqatee deebi'ee aaree ammallee barsiisaa waliin feeneen ka mana barumsaa tokko waliin turan ka seenaa barsiisaa ture ka kutaa keessa dhaabatee utuu barsiisu dhuufuu buut godhe barsiisaa xilaayee eessaa fidee akka eebjote hin beenne. Barsiisaan sun of tuulaa olaantummaa amaaraa ka turiitiif booyu qofa utuu hin taane gowwaa qubee afaan Oromoo akka faayidaa hin qabne ijoollee Oromootti mooyii ture.
yoo akka barsiisaan sun himuu afaan Amaaraa dhiisanii afaan ofiitiin barachuun dhiphummaa qofa otoo hin taane wallaalummaadha. Afaan Oromoo jedhee waamu laatiininyaa jedha. Jibbaan inni barsiisota afaan kana barsiisaniif qabu ammoo fagootti irraa beeksisaa. Kanumaaf jecha Oromoon isa fedhu hin jiru. Damboobaan illee akka nam tokkootti ilaalcha mishaa hin qabuuf. Kanumarraa gaaf tokko bartoonni barsiisaa kana akka nu hin barsiifne jedhanii iyyatan. Garuu waan isaan dhaga'an hin agarre. Gaaf kaan utuma inni kutaa wayitti barsiisu richitii uchumaan qabsiisanii jala buusanii dhooyuu fi barsiisichi sun nahee dhuufuu buut godhuun takka. Egaa barsiisaa santu asitti itti dhufee gatii kee argatte dhiphaa ka jedhuun eebjuun arge. Habashaan eebjuun illee nu biraa hafuu hin heddu. Gaaftuun illee qabrii nu falmuuf dhuftii laata jedhee aaraa turee yaada biraatti taree. Mana isaatti tokko olitti tokko ammoo gadi jiraataa ture. Sireen mana isaatti irra rafaa bahee. Badaa miti uffata dhabee hin beeku. Hiyyummaa nyaata dhabaatiin illee nama guddatee miti. Haga fuudhellee jireenya barsiisaan sadarkaa isaa jiraachuu danda'u jiraataa ture. Egaa dukkana san keessa gara irra jiru ima taa'aa. Yeroo tokko immoo dhagamalii gidaayoo san irra hursee rafaa kokkeen namaa waa hin dhittuu nyaatuma akii sareenuu miilaan baqattu ka jala buusan san nyaata. Uffatuma ofirraa qabu saniin lafa halkanii guyyaa adda hin beekne san keessa ture. Ilmi namaa laafatti akka hin duune ka hubate eegatumaa gaafa duraatiin of wallaale keessaa deebi'ee asi. Dhagaa irra ciisaa ture san qofa otoo hin taane kutaan sunillee ka itti qabbanaayuu jalqabe eega eebjuu san keessaa dammaqee taa'ee as. Mana kiyyatti utuu haala akkanaa keessa jiraadhe hagana bulaa laata ufiin jedhe. San dura ilmi namaa haala akkasii keessa taruu akka danda'u kitaabaan dubbise. Ofii isaatii haga arge garuu reef 7 jira. Sanii asillee jijjiiramni turre kutama keessa ture san keessatti torbanoota dabalatee achi asillee harka 2-3 tumaniiran. Tumaan maa'ii haga ka gaaf duraa jabaa ta'uu baatus qaama isaa laafaa deemeef laafaa hin danda'amne ture. Tumaa maa'iitiin gurra duuchaniiran. Funuunsanii laamsheessan ol ka'ee dhaabachuu dadhabeera. Ol ka'ee akka dhaabachuu dadhabe yoo uf beeke gattaa'a. Gogaa qufaasisuu ka jalqabe ammoo baatii tokko booda yeroo tokko waan qufa'ee tufu dhandhamni dhiiga itti dhaya.